burukeeni ayme haatee fudhatee Addis Ababaatti cillixuun kan fudhattee baddee bubbu yeetaabbaatoliin indi ayme maaltu qebqebsi godhe indi mucaanii dhugaa baasuudhaan eetamma gana cinqabaa ture innaa dhugaa baase nutu arrabsaa turre arrabsuu keenyaafuu qirtaanneen irra nutu deebineenti immoo fikiranyaa isaati waan ta'eef dhiifama gochuu fi qabda maalirraa qabdaa sanillaa sana kaleessa harkasi dhungata maddiisi qaqqabatallee ishiyaanii akkasi kunoo dhiirachuun yeetaabbaat gibi giddino ትኖራላችሁ ኧረ kunoo giddiidhaanuu fedhiidhaan sin hammadhannaan diddee dirqamayyuu kunoo qixxim jettee bira teessee si hammate gaa bubbuun fedhii diddee dirqamaan si hammate kunoo harka isaa dubgootee ofirra kaawwattee qabattee deemaa jirta yeetaabbaat waliin akkas kana kunoo kana siin jedha gaayaa hamiishee amma rafinna taqammaci bakka baalish gaa maaleetin kaleessa akkuma argitanii turtanii bubbuu fi fiixeen kophaa dhufanii asanii faayimeen immoo kophaa dhufan jechuudha kaleessa anumaa gochuun danda'u jedhee ture jechuudha bubbuun inna futsumeen garuu ati karaa kee wanta danda'amu hundumaa godhi haymee harka kee keessa gashachuudhaa fi wanta danda'amu hundumaa harka kee karaa si danda'ame godhi jedheenii ture jechuudha asanii faayimeen immoo kaleessa boodarra dhufanii asanii siruma akka godhatuun beekamu jechuudha waanuma inni godhatu na buruu keessa muusaa nagaa miti minaamin maraatee minaamin jechaa ture jechuudha asa waan inni jechaa ture dhugaa dubbachuufi just goddanyaanuma buruu keeyyuun fakkaatu nama haymee jaalachuuf ka'e fakkaata malee jechuudha dhugaa dubbachuufi nama buruu kee wajjin goddanyaa ta'anii hamaaf gaarii dabarsan hin fakkaatu jechuudha takka harka haymee indee fikiranyaa namaati harkashii maaliif dhungata maal jechuudha harkashii qabee dhungata takka maddiishii qaqqabata bareedduu minaamin jechaanii ture jechuudha kaleessa akkuma viidiyoo argitanii turtanii buruukeen iyyuu kan amma ka'ee wassane akka kanatti garaa kutatee haymee fuudhee deemuuf jedhee viidiyoo sana argeetu isinii galee viidiyoon sun dhugaa dubbachuuf buruukee miti anaanuu na harsiyaasan kaleessa jechuudha sammuu na gollofe dhugaa maal jechuudha obboleessa koo goddanyachuun obboleessa isaa ta'eetoo jiruuti akkamitti harka jaalalleessaa minaamin fuula qaqqabata innaa buruukeen isanni kaleessa akkas gochaa ture buruukee irrattillee waan baay'ee dubbachaa ture akkuma argitanii isatu aarsee har'a kaasinatti fakkaata buruuk maal jedhe yoo jaalalaanii wanta iddoo kana jiru hin xummurra jettee ishi jetteetti walii galti ta'e okey rakkoon hin jiru hojii isheen jalqabdee jirtu sanallee gargaaree akka inni xummuramee dafnee gara mana keenyaatti galuun barbaada ani jaalala kanaafi aarsaa meeqa kaffaleen dhufe nama baay'ee wajjinii wal lolee nama baay'ee wajjinii wal dhabee waan baay'ee keessa darbeetanii aarsaatti kaffalee jaalala kan har'a dhaabame har'a immoo akkuma carraatti akkuma tasaan yoo isheen kaatee sin barbaadu nama naaf taatu miteettee ani dhiisee biraa deemuudhaan hin danda'u biraa galuu hin danda'u kan akkas gochaa jiru immoo asanidha asaan wajjiniin immoo waan baay'ee dabarsine waan baay'ee keessa darbinee dhufne waan baay'ee wajjiniin tarkaanfanne boruus immoo waliin jiraachuu dandeenya waan ta'eef amma kanaa fedheeni waan biraa keessa galuu hin barbaadu jedhe waan biraa keessa seenuu waan biraa keessa galuu hin barbaadu bakka nan obse yuuteedhe dhuguman obse barburuu akka gochaa jiran sanatti jechuudha in obse maaliifi dhoskuunsaa dura balleessaa ta'eera balleessaadha garuu waan hundumaa haymee dhoskee akkas gochuusaatti garuu modda dhugaan sun ba'ee haymeenuu isa hubachuu qabdi ture maaliifi isaan hedheet akkas gochaa ture waan ta'eef dirqama isa hubachuu qabdi turte isheen dinnaanii maal jetteeni dhufte ani jette waan as duukaa qabu xumuree jira hin fedhu si wajjin jiraachuu si faanatti fufuu jaalala minaamin ati jettu kana ani hin fedhu si faana xumuree jira mana keettis hin deebi'u asan jette laharrayyuus ni galee asan jette asanitti nimni asan maalin goone dhiisi asan waa'ee asan dhiisi asan jireenya keenya jiraatu anaafsitu jireenya keenya jiraata jedhe jechuudha bubbuuni mana naa barbaadaa jira asanii
asanitti himeera asan biraa hamma yoo mana dhabetti isa biran taa'atte maal hidhatteeti isa bira teessinte haimeen humtuu duratti beektuu wayiiti maal akkas godhe gidduu kanante kan gara biraatti oofaa jiru haimeen akka likkii yaannillee gochaa kan jiru jechuudha asanidhanna. Yoo isheen didde dirqamaan fuudhee deemaa jedhee dhuguma akka godhe haimee dirqamaan fuudhee deeme jechuudha gara Finfinnee ishee didde waan ta'eef yeroo tokko beektan yeroo meeqaffaadha haimee irratti waan akkasii kan hojjetu jechuudha bubuuni yoo isheen fedhiidhaan kadhatee itti himee maal godhe isheen didde dirqamaan fuudhee deema jechuudha. Kana dura gisee lama manicha keessatti geessetti cufe mana ishee xixiqqoo sana keessatti argitaniitu miti dinnaan fuudheen deemaa akkuma jedhee makiinaa keessatti of godhee fuudhee deeme jechuudha. Amma gara Finfinnee deemaa jiruuni otuma iyyituuti makiina keessattuu iyyaa turte jechuudha. Kana boodatti waan fiddoomayyuu hin jiru deemneetu nagaadhaan jiraanna asan jireenya keenya keessan jiraatonni an birrii qabaa boruu deebi'ee tanan dhufaa jette ani nama birrii qabudha boruu deebi'ee dhufuu nan danda'a uffata kominaanni hin qabanne jette uffata waan hin uffadhu uffata haimeen uffata waan hin uffadhu guyyaattuu uffata 90 uffattee gadi baate hooti mee amma uffata buttaa jeeraa jirutu uffata waan uffattu dhabdi uffata waan hin uffadhu qabu nan deebi'ee dhufaattenna dirqamaan haimee fuudhee gara Finfinneetti galeera jechuudha. Bubuuni nagaa sin gidduu dhangalaasu amma wanti walitti sin buusus haimeen amma wanti walitti ishee buusuun jiru kana caalaatti ishii jettee bakka dogoggora godheef dhiifama gootee fi dhiifama walii godhanii otoo itti fufanii baay'ee gaarii maaliifi wanti isheen kaleessa shakkaa turte sun dhugaansaa bahee fiira gidduudha waan ta'eef kana caalaatti gammachuun jiraatte jechuudha. Isheen illee Buruuk mucaa qabaa jaalalleessaa minaaminiitti deebi'aa jettee waan sammuu ishee rabbashamuun jiru dhugaan sun bahee fiira waan ta'eef waan hundaa dhiiftee itti fufuu qabdii turtenna. Akkam jirtu hordoftoota caaltuu YouTube nagaa keessanii nagaadha galata waaqayyoo warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe laag godhaa nutti dabalamaa faamilii keenya nuuf ta'a. Sinin jedha qima moochee sinin jaaladha sinin kabaja baay'ee nagaan naa bula.